Abaaboo mana kenna waa tokko ani amala kootti wanti Oromoon hin jaallanne dhugaan itti mati. Wallahi Oromoon osoo riippoortii kana baratte takkittiin Oromoodha tiktokii barattee fayyadamuu hin dandeessu. Gandaa walirra guban Oromoon odoo riippoortii akkatti godhan baratte. Gandaa. Arafaate waasiimu warra balkaa balaa arrabni koo kuna qabamu namni riippoortiin tiktokii eenyu irratti gubuu hin danda'u. Jecha kana qabatu. Kan sirratti gubu koomunitii istaandaardiin badii wayii sirratti argee sirratti gubnaan yeroo tokko tiktokiin sirraa gubannaan fayyadamuu hin dandeessu tiktokii. Karraachuu namni tokko riippoortii godhuu badii gidee tokko rakkoo intini koomunitii istaandaardii keessatti uumamee irratti gubate lammaffaa jaruma guba warra kaampaanii guba malee kan abdusee gubanu naataachuun dibdaa qomceewochi akkaatalu jedhee arrabsaan oola kunu daalacharraan gubanu otuu dhuguma riippoortiin gubata ta'e riippoortiin tiktookiin gubu rakkoo koomunitii istaandaardii biratti ati qabduun sirratti gubata tiktookiin. Garuu tiktokiin isaa seenuu asiin dura baandi ta'ee deebi'ee bara. Gifti ijoolleen keenya nama kuma beekaa guruufi nama kuma sadii jira guruufi wayii keessa argee ture Oromoo wal ijaaree yoonii maanyaa kana riippoortii kun waa tokko dhaqanii foolii godhanii deebi'u. Oromoon Oromoon gaaf kamirraa bahee beektanii gaafa weellisaa Amaaraa guddicha kan eenyu maqaan isaa. Sirba teetii dhaqaatii riippoortii godhaan guyyaa tokko sa'aatii 21 keessatti miiliyoona galchanii deebi'an. Sa'aatii 24 keessatti Oromoon teetii miiliyoona galchite. Viyuun teetiidha miliyoona. Riippoortii godha dhaqaa sirba san irratti riippoortii godha jennaan Oromoon asii kaatee dhattee maal goote gadi buutee viidiyoo isaa sirba isaa san guutuu dhageeffatee ka'ee riippoortii fatu qee biraa deema. Deemtee dhattee odoo sirba isaa san dhageeffattu madaamii waamti baatee lixxee hojii madaamiidha. Achii dhufte tiktokii dhufti. Kasaarree bara. No rakkoon keenya gabrummaa jala turre barumsallee. Oromoon baay'inuma kana iyyuu wal horte malee namni barate nama miiliyoona tokko hin gahu bara Oromoo miiliyoona 60 keessa yetamaaree sa'u miiliyoona tokko hin qabnu. Hundi keenya iyyuu kutaa afuritti kutaa sadiitti dhiifne biyyumaa yaane. Enga dalam namichi tokko iyyuu bari Oromoon barumsarraa fagoo jirtan jedhee barumsarraa. Warra bakka Oromoon barate yoo xiqqaate miiliyoona tokko reef dhiyeenyuma kana barate isa akka Jawaar kana akka carraa rabbii biyyaa baasee Ameerikaatti barate malee Oromoon lakkoofsa baay'ate inni kaan baadiyyaa keessaa sangaa qotata. Afuura makiinaa dhaga'uu guyyuu torbii tokko deemee dhufa Oromoon akka jiru. Namni beekumsa qabu xiqqoodha Oromoo keessa. Donqorroo mahayyamnu warra si arrabsuu qofaaf barumsa kutaa tokko qubee barate qofa. Kun immoo waa tokko namarrattis gochuu hin danda'u, ofirrattis gochuu hin danda'u. Asuu shiishaa gadi qabe geeftii koo asiin ol jeeqaa jira. Asuu soosota saabi. Maal akkana harke sun geeftii koo? Asuun akka nama harmaa haadha shiishaa qarooroo gootu biratee gadi qabeedhe. Atama kai kita fudhadhu asuun nyakkisuu dhiisi kai. Laa adabbiin 2,000 bara 2,000 argadhu na adabe. Kai asli yure hontana ko kumonta katana angkatte. Eshi maal na adabbiin kee? Adabbii tokkoffaa. Eshi. Asirratti na barreeffadhu asirratti. Haadha faatee deemu. Haadha faatee osoo hin taane waan ofii jedhi. Eዚህ ደረቴ ላይ ዋን ኦፊ ኩዊን ከነምር ለመቃከት ጅጅርሲ ሲሳዲስ ዱካራቤ ዋን ኦፊ ኩዊን አኖጃቺ ተንኬ ወጣ መቃከት ላ አስረ ነበር ይፈል ኦኬ ለማፋ ነው ለማፋ ማልቀጠው ወደ ብየራ ለማፋ Mana kan keke sedemte nagarsiifta laalu barbaada mana kee. Okay, sadaffaa namni kan ko saaloonii sin argisiisu maaliif? Saaloonii ani intinin jedhu saaloonii kilaasii koo qofaan si garsiisa yoo ta'e. No. Saaloonii sintibeetii kushina laalu barbaada. Oduu wayii dhaga'e. Mana qofaatti hin qabu. Saalooniin warra wajjin jiraatan. Saalooniin sun taate kilaasii koo qofan jiraatan. Takka saaloonii jedhee intinin jedhu. Kilaaseen fa'aa bira arginu nuuru. Salon kamu mandi kange. Apa bola guys? Ana meti kiyameti ko batin kamu mana namni awajin jiraatu turmo sirak keessa saloni dabbira. Guys warros. Araba botakka. Achuma jira mal.
Okay. Kita di lamata sadafada. Maka gifter kiya kala cake rabbar refat. Maali maqaan isaa? Ati kume ma awarresi. Ay matakka. Koy aanaa sirra kaa'atii bakka maqaan kun. Kunis haadha waan ta'eef walirra dhufee asirra akkanatti. Barreeffadhu siin jedhe barreeffadhu siin jedhe. Wallahi takka qalamii mana koo seenee beeku. Maalitti godhaan qalamii yoo adda afaaniin jedhe malee. Jedhee faarsuu yoo ta'e hin qabu waan itti barreessu. Ifatti hiyyeessi kun maalinni? Qalamiin maallee godhaan waan barsiisa moo maal jaafan qalamii mana keessa godha. Bilbilaan hin fayyadama waan hin barbaadu. Haadha faatee salphannee maa salphattan? Haadha faatee bannaati shi nama wayii dhiifu manaa gaafa deekona wayii dogongoraan mana gaafa si wajjin taphatu. Nama hidhatee sii kennu wayii arrabsee nama baay'ee kabajuudha. Karaa keetiin soorii siin jedheera yoo akka carraa nama sitti dhiyaatu. Hidhatee giiftii sii kenneen naanan immoo gaafa geemii taphadhu nama arrabsaa fi namni sun anaaf nama respect na godhu ture. Nama baay'ee na kabaju. Hin barreen hidhatee si taphachiisaa ture. Aggaxaamii wayii walirra wayii arrabsee. Hidhatee na tumeenaan. Abduseen soorii siin jedhee jira. በጣም ማከብሩ ሰው ነው inni bari yeroo sam live goolii guutaa fi yuumee qarra kaateera siin jennaan ansi gaafannaan na himu diddee yubal taata akkasii san hin qabunne no jechuun akka carraa natti dallanuu nama sanaan hin fedhe beekta namni sun natti dallanuu hin fedhu dhugaa dubbachuuf dhufee yookiin ana waa giiftii kenneefi miti na taphachiisee beeka ergaas nama galata qooqanii tokkollee ta'u nama galata na biraa qabu arrabsuu hin fedhu namni arrabsu warra no jechuun inni jechuudha osoo waan fedhe taate oma feeta osoo ati jetteeni rankaatu oma feeta osoo ati jetteeni nama akkasiitii miti nama dhabuttillee amanu argachuuttillee amanu nama ofin akka habbanne nama waan sii kennen si kuutessine nama akkas naan jedhe arraba namaan xooxeffanne yoo ana sirraa waa xooxeffadhu rabbi dhiifadhu jedhisi naan jedha itti dhiisirrumaan dubbii yoo bani kenni jedhiin baakki sagate warra jaartii dhokatu minaamin jedhee warra jaartii dhoksaa namaa kennu dheen arrabsee ture gaafas. No, inni rankaatu abbo waan fitu sooti akka kana lama sooti jettee rankaatu inni. ለማንኛው ሶሪ ና jedhiitti naa hime በጣም እንትን ነው ኡተማ amma wiinii kee afursti jala ay si balleesseen ture silaa shangalta Atun hin beekensi jalaa balleessi. Haadha baatee koo ani geemii dhiisaa feesbuukitti deebi'an jira. Deemi nama fira qabu wajjin taphadhu. Ayyarii sitti hin qabu. Tinnish shaqaaqlees tanyi. Leebilii 31 seentee bar biyyuma kana teette. Maasha Allah. Ani gileenca kenni viidiyoo waraabachuu dhiise malee bar guyyaatti tuman kennuun oola kuma tokkoon kumaa wahiin qurxummiidhumaan. Geemii kiyyarra qophaa'e ishii leenca. Amma sitti ijoollee keetti naa hime ka dhufanii dhibbo mashanii qurxummiin naa kennanii nama naa godhanu dhufe leenca sitti darba. Ani wallahi guyyaa hunda baqa leencuma sii kennu qalbiin na makaati kennuu fi kennu. Naan tasaa ka'u bakka. Maali beektaa dhafaati? Atin beektaa laala waan biyya kana atillee taatu bittee kennuu hin dandeessu. Yoo namni sii kenne deebiftee nama sappoorti nama gootaa bara. Yoo giiftii argattee jijjiirtee namaa kennite. Anammoo hanga taphadhu ni beektaa nama dhufee isaa akkuma carraa kara deemaa wayii yookiin anaatumamu argeedhuma natti gora malee giiftara paamii na taphachiisuu hin qabu. Anu akkasuma bar. Anu ijoolleen akkanumaan mana jaalatanii naan qoosaa kan koominaminaaf dhufanii sappoorti na godhan malee. Maybe mucaa obboleessa kiyya sanii dhala giiftara dhuunfaadha akka namni amma giiftara dhuunfatti yookaan janatee maal jedhee jaarsa jaartiidha yookaan fireendiidha jedhee namni walwanna jedhu san wallahi rabbi natti hin beeku giiftara karaa saniin abaaboota akkanaa kennu hin qabu. Jesti bakka obbolummaa yoo bakka isa bichaadha inni yookaan torbaan keessa guyyaa lama yookaan guyyaa akkana na bira dhufa gaafa boqonnaa qabu. Anga barbaade doara ko malamallee kuma satille naaf kenneen deema rakkoon qabu. Waan achi duuba ammoo kaawwoleen bakka obbolummaa ma oromummaa yoo ishee walitti godhadhe dhufanii yoo na jala jiraatanis naa wajji kolfun bas. Anammoo tapha kee irratti argamu garuu ergan tiktookii dhiise na argaa jirta dhugaa dubbachuudhaaf erga yoomiiti
TikTok ma seenuu dhiisuun koo karaa amma kora fudha furee maal ta'e. TikTok ma seenee geemii taphate. Nan seena garuu akka Gaafa diyaaspoora ta'e iyyuu leenca tokkoffaa si'ii fi isaaf zeen nuti kennuudhaaf abdii qaba. Gaafa biyya kanaa deeme inshaallah. Rabbi si haa godhu wallahi. Jabaadhu deemu. Inshaallah nutis diyaasporaa taane miskiina akka keenya kana sappoortu goona gaafa. Nama fira hin qabneef. Abshirii yaadini. Ani maaltu fina jibbisiisa beektaa wanti laayivii seenuu amma fakkeenyaaf hatumti kunuyyuu gaafa tapha kudhan tapha meeqa taphattee keessaa tapha tokko mo'achuu dadhabdu tiiktookii sin dabbaru nama kuma qabaatu namni keessaa si moosisu gaafa dhabame wanti tiiktookii geemii taphattuuf hin jiru bara mooraalii si barbaachisa. Ana wanni rabbi ani wannoodha bar anamma nama hundarratti sheeriin godhadhu. Yoo natti jabaatte warroota bakka hin qaanfanne ijoollee aadiidha akka siireessi noormaaliitti ilaaluun ni jira. Baalee tokko fa'aa bulloodha. Amaani kanallee bas eenu namni biroo. Nama yeroo hundammoo yeroo dhufe koonii gurguddaa naa kennu sheeriin godhadhu. Amma sabboonaan osoo waan fedhe ta'e sheer ittiin godhu. Fatihaa sheer ittiin godhadhu. Miyaallee akkas. Ani tiiktookii wanti dhiisee tokko fa'aa laayivii seenuu amma galgala ergasii yeroo duraan ijoolleen harargee. Anqataa qaxabe taanaan awuz billaa sheeriin xiyyeema sheerii sitti hin fakkaati wallaahi. Tapha lama ol moo'esamnaan iyyadde ani. Ani maal dura yeellaas beekta sheer itti godhe yoo jirri dhufuu dhiisan lammaffaa du'eera bakka. Si dhufee 500 sii kenne yoo deebi'e rakkoo qabu. Garuu sheer itti goote yoo namni sun hin dhufne ta'e sheemissi qaba. Kan dhufuu anni dhufanii yoo argan bas. Anamma yoo dhufanii abadan nama mo'achiisaniituma deeman yoo dhufe jedhe. Ani duraan ijoollee keenya warra hantinii kana gara akka haroo kanatu na taphachiisu jarri xorataa ba'anii jiru. Giiftaroonni amma ammoo giiftarra amma abduseen nama arrabsanii diina na godhatan hundi isaa. Namni na taphachiisu jiru giiftaroota ammaa keessa. Amshiiri yaadin irraan kaayatiin. Giftaroonni ammas jamir badaniidhaan amma jiranii. Amma bare wannoodha. Hojiinis Ameerikaaf Kanaadaa irraallee hojiin akka duraa sanii miti badee jira. Warra tiraa ka oonna jedhullee taaksii oonna jedhullee. Yeroo nama tokko wajji haasa'ee oonna jedhu hojiin badeera isaan harkaayyuu qabbanaa'ee harka qorree ni jira. Rabbiin warra qabuuf hadabalu. Dhufneetuma koomentii barreessina malee laayivii dabbaramnee jirra. Hataan hojii bakka inni kun jiru. Rakkoon qabu anytime welcome. Okay.